Hello, Hello. salaam alaikum. Waalaikum salaam. Maal ajamte? Kompiitara tokkotu na rakkiseen kanaaf furmaata barbaadessi bilbila. Maal ta'e? Biisiidha taa'usee na rakkisaa jira. Wiindoo meeqaffaadha? Wiindoo 11ffaadha. Furmaanni isaa waraansillee birra jira. Yuutuubii seeniitiiti chaanala keenya irraa ilaali. Ishee galatooma. Nagaa jirtu maatiin chaanala kanaatii fi warri maatii chaanala kanaa hin ta'in kaburu maatii chaanala kanaa ta'uudhaaf deemu hundi keessanuu. Har'a kan waliin ilaallu rakkoo hawaasa bal'aadhaa kan ta'e akkamitti akka wiindoo 11ffaa performaansii isaa dabalu. Kana jechuun saffisa isaa akkamitti akka dabalu. Yeroo baay'ee wiindoo 11ffaa namoonni hedduun rakkoodha godhanii kan dhiyeessan. Egaa wiindoo 10 irraa gara wiindoo 11tti dhufee kompiitara kiyya hojjechuu dide biizii ta'e na rakkise maaliin godhu naan banu akkas piroosess ta'a jedhu. Dhugaadha. Kanaafuu maal waan ta'eef akkas ta'a. Isa san akkamitti akka furtanii kompiitara keessan haala bareedan akkamitti akka inni isin hojjetu waliin ilaalla. Hanga dhuma qophii kanatti hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana ta'a. Deemsa gaarii barnoota gaarii. Tokko jennee jalqabna. Tokko isarraa jalqabna asirraa jalqabna. Innis maalidha? Inni jalqaba enabling storage sense kan jiru kanarraa kaa'ama. Enabling storage sense. Enabling storage sense kana akkamitti arganna? As dhufnee asirra dhufnee asitti setting jenneetuma search goona. Kunoo isii kana jechaadha. Setting jennee isii kana. Asumarra dhufnee nakaa goona. Setting erga seennee booda optioniin baay'een asirra jira. San keessaa nuti kan barbaanna system setting sistemii kana dhufna. Sistemii kanarratti tuttaa. Sistemii kanarratti eega tutteen booda asiin gadi buutetti storage kan jettu kun jirti. Storage kanarratti dhufta. Storage kanarra eega dhufneen booda maaltu jira? Amma appilikeeshiniin baay'inni isaa hangana fudhatee, temporal faayiliin hammana fudhatee, viidiyoon hammana fudhatee, deeskitoopiin hammana fudhatee, maaliin hammana fudhatee kan jiru jira. Kana keessaa nuti amma kan nuti barbaannu temporal faayilii kana barbaanna. Isa kana jechaadha. Temporal faayilii kanarratti gaafa kilik goone kanatu nu dhufa. Lakkaa'ii hin xumurre malee yeroo lakkaa'ee xumuree jennuuf dhufa. Amma lakkaa'ee hin xumurre. Kanaaf hanga inni lakkaa'ee xumuruu eeddetti temporal faayilii keenya kana iskaaningi daawunloodidha. Warreen kan hunda kunoo fidee jira. Hundi isaatu hin filatta. Kamirraa kaaftee? Daawunloodii irraa kaaftee. Garuu waan tokko waan ati beekuu qabdu yoo daawunloodii filatte faayilii kan kee daawunloodii keessa jiru sun hundi isaatu maal jalaa ta'a? Jalaa haqama. Jalaa dileet ta'a. Kanaaf daawunloodii hin filattu. Hin dhiifta. Daawunloodii irraa kan hafe warreen kana hunda isaatu hin filatta. Kunoo amma aktiif ta'ee jira. Daawunloodii nan dhiisa. Daawunloodii filannaan GB 8 qaawwaa kan jiru faayilli baay'een isaa achi keessa jira. Faayiloonni sun hunduu argachuu hin danda'u jalaa haqamaa jechaadha. Yoo nan isa filadhe dileetiin godha waan taate rimuuf godha waan ta'eef. Kanaafuu isa kan nan dhiisa. Isarraa kaafee warreen kana hunda isaatu filadhee maal godha? Remove file jedhan. Remove hin jedhani. Temporal faayiliin keenya maal ta'a? Clean ta'a jecha haala kana. Clean ta'ee eega xumurameen booda yoo barbaadde refresh gootee ammas deebitee ilaaluu dandeessa. Achumatti of duuba deebina. Storage keenya jala deebinee maal goona? Temporal faayilii kana kun storage sensii kana isii kana enable goona lammaffaarratti. Enable goona. Maaliif enable goona? On goona. Automatically free upping space, delete temporal filing and managing the locally available cloud content. Warreen kana hunda isaatu yeroo yeroodhaan clean waan nu godhuuf isii kana enable goona jecha automatically clean akka godhuuf. Yoo barbaachisaa taate recommendation isaa kana asittis kaa'uu dandeenya. Downloading GB 8 tuqaatu jira. Warreen kaan meeqa akka ta'e asirra keenya gargaarne large filein unsaved maal kan jiru bakka inni jiru hunda nutti agarsiisa. Keessa deemnee clean gochuu ni dandeenya. Amma erga kana keenyeen booda sensii storage sensii enable eega goonee clean godhanneen booda lammaffaa isatti deebina. Asirraa ilaalla. Lammaffaan temporary adjusting privacy setting kanadha. Adjusting privacy setting eessarraa arganna? Kunooti. Adjusting privacy setting privacy and security kan jiru kana jala deemna. As jala waggaa dhufne optionii baay'eetu jira. San keessaa jalqaba irratti wanni ati sirreessuu qabdu maalidha? General kan jiru kanadha. General kan jiru kana jala deemna. General kan jiru kana jala gaafa deemteetti fakkeenyaaf let's apping show me personalized things I ads by using my advertising ID kan jiru kun jira. Isa kana enable ta'ee jiraata. Kanatti ta'a jechaadha. Maal goona nuti? Off goona isa kana enable kan ta'e kana disable goona hundi isaatu hin cufne warreen kana. Uummata kan hin fayyadamu. Ofirraa cufu.
Maaliif waan na fayyadu hin qabu amma hundi isaatu ofirraan cufa. Ati kan barbaadde kun na fayyada kan jette fakkeenya let the window improving starting and searching resultings by tracking up launches kan jiru kana waan godhachuu dandeessa kan sitti tole. Garuu uummata kana hin fayyadu waan taateef hundi isaatu ofirraan cufa. Lammaffaa achumatti deebina ammas. Eessatti privacy and security kan jiru deebina. Tokkoffaa maal ilaallee jira? Generaalii ilaallee jira. Hundi isaatu maal goonee jirra? Disable goonee jira. Lammaffaa irratti eessi deemna? Inking and typing of personalization kan jiru kanarra dhufna. Inking and personalization kanarratti kan kee kanatti jira on ta'e homaata kan si fayyadu. Yoo fakkeenyaa fi typing dictionary kan si fayyadu taate customize gochuudhaaf customized inking and typing customization dictionary kan duraan fayyadamtu si fayyadu taate fayyadamaa jiraatu taate on gootee dhiisuu hin deessu. Garuu waan nan fayyadu waan taateef ishii kana maalan godhaa? Oofni ofirraa godha. Maaliifii fi warreen kun hundi isaaniitu yeroo kompiitara keenya bannu kompiitarri keenya riisorsii jiru san konsium akka godhuuf godha waan taateef akka inni konsium hin goone maal goona? Isii kanatti jennee disable goonaa jechaadha. Ammas lammaffaa sadaffaa eessatti deebina? Isuma kanatti of duuba deebina. Eessatti? Privacy and security kan jiru kanatti deebina. Okay. Deebinee eessatti deebina? Ammas isuma kanatti deebina. Privacy and security kan jiru kanatti deebina. Maal ilaallee jirra? Generally ilaallee jirra. Maal ilaallee jirra? Inking and typing personalization of goonee jirra. Inni itti aanu diagnostics and feedback kan jiru kana jala deemna. Diagnostics and feedback. Sending optional diagnostic data kan jiru kana on ta'ee jira taanaan kan kee maal goota? Off taasisi. Uummata akkasii hin fayyadu waan taateef akkanumaan kompiitara kan kee fuudhee biizii godha. Inni itti aanu immoo gaafa guyyaa kana 23 har'a delete ta'ee jira kiyyaa. Delete diagnostics data kan jiru kana isii kana maal goota? Ishii kanallee delete goota. Delete goota. Achi booda feedback frequency kan jiru kana maal goota? Fakkeenyaaf feedbackii windoon kan kee ufumaa isaatii gara dhaabbatatti ammaam ofii erga. Kana jechuun resource consume godha. Memory jirtu san consume godha. Akka akkas hin taane always automatically recommended godha inni. Kan akkas hin taaneef never irra keessa. Uummata akka hin ergineef. Achi booda ammas eessatti deebita? Asumatti of duuba deebita. Diagnostic ilaallee inni itti aanu immoo activity history kanas hin delete goota. Searching permission ilaalta. Inni itti aanu location dha. Location by the way uummata akkasii hin fayyadu. Kompiitara kan kee location ilaaluudhaaf yeroo ati online jirtu location ilaaluudhaaf memory consume godha. Memory sirraa fayyadama. Raamii jirtu san raamii hamma jirtu san paartii tokko consume godha jechaadha. Akka maaliitii akka process tokkotti innis dhaqee garate memory san consume godha. Kanaafuu maal goota? Laal yoo kana enable godhe kaameraan locationii barbaada. Warreen kun hundi isaatu fakkeenyaaf fi hundi isaaniitu niwisiin maaliin weezariin waatsaappiin maaliin hundi isaaniitu hin barbaada. Kanaaf waan nan fayyadneef tootaalii ofirraa disable godha. Disable godha. Egaa ishee tana disable goonee booda hundi isaatu cufnee jirra jechaadha. Ammas eessa deebina? Privacy and security kana keessatti deebineetuma locationii cufnee jirra. Inni itti aanu maal goona? Kaameraa yoo si fayyade hin fayyadamtaa hin dhiifta. Maayikiraafooniin si fayyada iyyata hin dhiifta. Notifiikeeshinii kana deemti. Notifiikeeshinii kana disable gooti. Uummata akka notifiikeeshinii appilikeeshinii hundi isaatu notifiikeeshinii gaafa sitti ergu look appilikeeshiniin baay'een isaa let's apping access your notification kan jiru kana fayyadamu. Kanaaf maal goota? Isii kana disable ofirraa goota ofirraa cuftu uummata akkasii hin fayyadu. Ammas deebi'ee as dhufta. Egaa kana dhufteen booda phone call yoo fayyadamte hin dhiifta yoo ta'u baanan isas akkasumatti hidhatee disable gochuu dandeessa. Anamma hin fayyadamu waan taateef disable hin godhe. Warra hin fayyadne as keessaa sarviisota ati hin fayyadamne music library, picture, video kan hin fayyadamta jeellala, faayila hin fayyadamta, download folder hin fayyadamta, document hin fayyadamta, automatic download kanas hidhattee disable ofirraa goota. App diagnostic kanas uummata akkasii hin fayyadu waan taateef app diagnostikiin diagnostic godha. TP kana disable goota. App diagnostics info about your addressing and kan jiru kanas yoo barbaadde isa kanas disable goota. Isii kanas disable goota. Okay, kana ilaallee jirra. Warreen kana hundi isaatu keessa deemtee kan si hin fayyadne. Baay'ee gaafa kana gootu warreen si fayyadan disable hin godhin. Fakkeenya screenshot yoo hin taane fakkeenya file system kana disable gootee jennaan si rakkisuu danda'a.
Viidiyoo disable goonan foldericha argachuu dhabuu dandeessa. Kanaaf warreen kana disable hin gootu. Kana ilaallee jirra. Inni itti aanu immootu adjustings app permission. Adjustings app permission. App permission adjust gochuu dandeessa. Isa sanis eessaa arganna? App permission as keessuma jirti. Other device. Look, waan biraa gidduu kana waan ayyaadadha. Raadiyoo disable godhe. Raadiyoo disable goote taanaan maaltu faan si rakkisuu danda'a? Raadiyoo controlling gaafa disable gootu riimootii si hojjechuu dhabuu danda'a. Riimootii gaafa siin jiru bluetoothin si hojjechuu dhabuu danda'a. Waan akkasii kana kan si hojjechuu dhabuu danda'a waan taateef isii kanallee disable godhin hin dhiifta. App permission, searching engine, searching is window. Okay. Searching engine warreen kanallee dha miti. Okay. Inni itti aanu aappii jala deemna. Advanced app setting jira. Start app jira. Amma nuti maal ilaalla? Advanced app setting yoo hin taane kan gubbarraa kan app setting kan ilaalla. Okay. App setting kana archiving app kan jiru kana yoo si fayyadu taate ofirraa disable godhi. Uummata akka si fayyadu waan taateef innis ofirraa disable godhi archive gochuu isaa san irraa sirraa hafu. Inni lammaffaan immoo uninstalling app dha. Kan biraa jechuudha. Uninstalling app jechuun application servicing tokko appiin tokko karoora kan kee malee kan asirra guutan yoo jiraatan warreen karoora kan kee malee asirratti fe'amanii jiraatan yoo jiraatan warreen akkasiisan barbaadeetiitiin ofirraa disable godhi. Fakkeenyaaf gubbaa kanarraa kaasee kunneen hundi isaaniitu applicationidha. Misi anaan fakkeenyaaf fi kana kortaanaan fayyadamu taanaan kortaanaa dhattee eessa dhuftee as dhuftee uninstall goota. Kortaanaan fayyadamtootaati. Giitii nan fayyadama, Google nan fayyadama, HP kana nan fayyadamu. Warreen kun hundi isaaniitu applicationidha, serviceidha. Application asirra ciisu kun gamiin isaanii control panelii keessatti argachuu dandeessa. Gamii isaanii garuu dhabuu dandeessa achi keessatti. Fakkeenyaaf warri Microsoft keessa jiran Microsoftiin fidate qabatee dhufeen achitti argattu, asitti argattu. Kanaaf hundi isaaniitu as keessaa barbaaddee warreen hin fayyadamne ofirraa uninstall goota. Maaliif barbaachise uninstall gochuun? Memory kan kee consume godha. Memory akkam consume godha? Diskii kan kee consume godha. By the way inni kun dormant ta'ee yoo ta'e disable ta'ee startup irra hin jiru taanaan tarii memory yeroo ati kaaftu malee raamii kan kee tuquu dhabuu danda'a. Haa ta'uti garuu maal consume godha? Memory diskii kan keessa waan fudhatuuf iddoo isiidhaa waan qabatuuf iddoon diskiidhaa si harkaa guutamte taanaan akka barbaadetti faayil sarchingii haa ta'u yoo faayilii tokko barbaadamu argamuu dhabuu danda'a. Gaafa kana maal ta'a? Kompiitarri biizii ta'a. Kanaaf ispeesiin jiraachuu qaba. Fakkeenya salphaan kaas dirree kuwaasidhaa seentee dirreen kubbaadhaa bal'inni isaa hanga itti herregame sanii alatti xiqqaatee yoo jiraate akka ati bololiitee hin taphanne godha. Yoo tokko rukute tokkotti buutu, tokko rukute tokkotti buutu. Akka ati utaaltee hin taphanne si godha. Akka ati walitti buutu si godha. Akkuma sanidha jechuudha. Maalidhaa? Ispeesiin diskii keenyaa bal'aa yoo ta'uu baatte, gahaa ta'uu yoo baatte maaltu uumama? Faayilli guutamee tacanaannaqa. Achi keessaa barbaaddee argatuun si rakkisa. Diskiin kilaasifikeeshinii qabdi yeroo biraa ilaalla. Akkamitti akkasiin kilaasifikeeshinii tiraakitti akkamitti akkasiin qoodamti? Isiin saniin booda akkamitti akkasiin qoodamti hin ilaalla. Faayilli akkamitti akka taa'u hin ilaalla. Garuu ammaaf kaayyoon keenya sanii miti waan taateef guutamnaan hin cannaqama. Akkamitti akka cannamu yeroo biraatu waliin ilaalla. Okay. Inni biraa ammas eessatti deebina? Appuma kanatti deebinee hoggaadhaan startup kan jiru kana jira. Startup jechuun kompiitarri keenya keessattuu window operating systeemiin steepii 4 keessa dabarti. Steepiin jalqabaa maalidhaa? Power on self test jedhamti. Post isa jennu san jechuudha. Power on self test jedhamti. Gaafa ati power button hidhattee press gootuun maal godhaa? Kompiitarri keenya dhaqee ofii isaatii cheekuuf godha. Power on self testii divaayizoonni jiru, keebiloonni jiru, raamiin jira, maaliin jira, fakkeenyaaf chiipsiin jiru barbaachisu hundi jirti kajuu cheekuuf godha. Erga san xumureen booda power on self test eega xumureen booda garamitti deema? Gara diskii barbaadutti deema. Diskiin fakkeenyaaf sleevii fi master boot record jedhanii jirti. Sleevii jechuun fakkeenya deeskitooppii yoo taate kompiitarri keenya sun deeskitooppii yoo kan taate sleeviin tan cinaadhaan galtu moggaadhaan galtu sanidha. Master boot recording haadhoo guddoo bakka silaa operating system irra jiru tan jalqaba irra jirtu sanidha. Master boot recording sanidha. Isiisan diskii san dhaqee ilaalaa jechuudha. Erga isii argatee fixeen booda garamitti deema? Achirraa dhaqeeti operating system ilaala. Operating system diskii sanirraa gaafa ilaalu diskiin teenya paartishaanitti qoodamti. Paartishaanitti tiraakitti qoqqoodamti. Tiraakitti eega qoqqoodamteen booda maal tiraakii jalqabarra operating system jira. Achirraa dhaqee kaasa.
achirra dhaqee gaafa kaasee jiru erga kana fuudhee garamitti godaansisaa achirra operating systemii liinkii barbaachisu kan maalidha walitti dynamic link library dhaan kan warreen biraatiin walitti qaqqabate saniin erga kaaseen booda yoo Linux taate isa inniiti jennuu san jechuun inniitii san kaasa yoo Windows taate Windows kan jalqabaa san start Windows jirti isii san kaasa folder system 32 keessa jirti isii san kaasee eessarratti fe'a RAM irratti fe'a. RAM irraa isii sun dhattee RAM irra eega godaantee RAM irraa paartishinii jalqabarra qubatteen booda isteepiin dhumarraa maalidha start appii kana kaasaa jechuudha. Start appii jechuun maalidha appilikeeshinoota yeroo kompiitarri keenya banamu waliin banamudha. RAMiin teenya paartishiniitti erga qoqqoodamteen booda raamii akkamitti akkasiin paartishiniitti qoqqoodamtu akkamitti akka piroosesiin irra taa'u yeroo biraa waliin ilaalu. Animeeshiniidhaan bareechee yookaan jechuudha. Hangasii garuu ayidiuma isaan siifiti. Erga kana godheen booda raamii operating system erga qubateen booda appii kana kaasa. Kana hunda yaadi. Kompiitara kan kee maal ta'a banamuudhaaf yeroo dheeraa fudhataa jechuudha. Appilikeeshinoota kana hunda banaa jechaadha. Warri banaman kun hundi isaaniitu eessarraa qabatu teessoon isaanii eessarraa raamirra dhaqanii taa'u. Raamiin hangi jirtu sun taan operating system qabate taan appilikeeshinoonni kun hundi isaanii startup appiin kun qabatee jira. Maal taate almost guutamaa deemaa jirti jechaadha. Ati appilikeeshinii tokko bannaan saniin booda isiin garamitti deemti biizii ta'utti deemti jechaadha. Bakka hin jirtu bakka hin guutamte. Kanaaf ati maal gochuu qabda warreen kana disable gochuu qabda. Akka isaan hin hojjenne disable gochuu qabda. Akka maalidha startup irra hoggaa ga'e appilikeeshinii tokko qofa yookaan lama qofa start godhee warreen kaan hin jirre bakka firii akka ta'uuf meemoriin kan kee akkasii haftu jechuudha. Saniif warreen kana hunda isaaniitu yoo akkanatti enable ta'ee jiraate maal gootati disable ofirraa goota. Warreen kana anama fakkeenyaaf antivaayirasiidhaan dhiise antivaayirasii irraa kan hafe ibsanii USB display kan dhiise piroojektaraaf kanan fayyadamu kana piroojektara kanaaf kanan fayyadamu kana lamaan qofan dhiise. San irraa kan hafe warreen kana hundi isaatu akkasumatti disable godhee jechaadha. Disable gootu. Akkaataan biraan mootutti itti disable godhanis jirti. Kan biraa maalidha? Kontiroolii windoo kan keetirraa kompiitara kan keetirraa kontiroolii tuttee shiiftii qabdee odoo gadi lakkifne skip kan jettu qabda. Al tokkotti jechaadha. Sadan isiituu gaafa gadi qabde startuppiin tun si dhufti. Si kan argachuudhaaf. Pop-up window kun si dhufti startuppiin sorry. Pop-uppiin kun si dhufa. Pop-uppii kana keessa startup kan jettu kanarrallee dhuftee asuma warreen kanas enable kan ta'e kana hundi isaaniitu maal gochuu qabda? Disable gochuu dandeessa jechaadha. Nama kan koo disable irra jira. Kanaaf appilikeeshiniin kana fakkaata. Inni itti aanu app permission ilaallee jirra. Disabling the system notification ilaallee jirra. Uninstalling unwanted app ilaallee jirra. Inni akkamitti wannaa goonu startup balleessinee jirra. Adjusting visual effective ilaallama. Adjusting maalidha? Adjusting visual effective. Visual effective kuni Sisteemii jala deemnee wanta gadhee tokkotu jira. Sisteemii jala deemnee notifiikeeshiniin kan sirreessinuu jira. Notifiikeeshinii kana kan sirreessinuu jira. Notifiikeeshinii kana maalidha? Don't disturb notifiikeeshinii kun jira. Notifiikeeshinii warreen dhufaa kuni appilikeeshinii akkamtu notifiikeeshinii dhufaa kan jiru kun hundi isaaniitu notifiikeeshiniin isaanii hin dhufti. Ati waan keessaa sirreessitu yoo jiraate kun asirra dhuftee garate additional setting kan jettu kanarra deemtee get a tip and suggestion when using the window kan jettu kun akka tiik taatee jirti. By default jechuudha. Isii kana maal goota? Antiik goota. Kaaftarra maata akkasiin fayyadu waan taateef. Okay, kana hunda ilaallee jirra. Amma kan itti aanu maalidha? Asirra geenyee jirra. Asirra geenyee jirra. Adjusting visual effective kan jiru kanarra geenyee jirra. Isa kana laalla. Isa kana eessa deemnee laalla? Kana cufne window kan kee keyboardii kan keetirraa mallattoo window kee kan qabuu fi qubeeraa walitti al tokko gaafa tutte kun ramboxiin kun sii dhufa. Achi keessatti maal goota gaa? Tokko system odoo hin taane system DM dha. Dot control panel CP. Okay. Akkam goota sys jetteenitti DM gootee hoggaraatte dot CPL jettaan. Kan goota system gaafa jettuun sistemii kana akkamitti barreessitaa? SYS jettee DM gootee dot CPL jettaan. Achi booda S deemta advaansii kan jiru kana jala deemta. Advaansii san jala booda immoo S deemta performaansii kanarra deemta. Performaansii seetingii isaa kana jala deemta. Performaansii seetingii kana jala adjust for besting performance jetteeniiti warreen ati filachuu qabdu jira. Customize gochuu qabdu. Fakkeenyaaf animations in the tax bar kana enable gochuu qabda.
Save the tax bars template preview isa kanas showing the template instead of icon show fakkeenya let's window adjust yoo jenneeni isii kanarra yoo keenye hunda isaatu save godha. Nuti immoo utuu maal goona hunda sanarra gochuurraa customize goona. Customize gootee hoggaratte kana amma reefnu tana listii sii kaasesan jecha kamidha inni suni warreen kana hunda isaatu adjust best performance jetteeni achi booda kamidha animation isii kana animation in the tax bar irra kana isii kanatti gootan kan itti aanu mootu show under okay show temple instead of icon kan jettu kan hin tutta inni itti aansu mootu show the content while dragging isii kan hin tuttaa fi saniin booda smooth listing score lists box kan jiru kan hin tuttaa okay jettaan apply gootee okay jettaan okay achi booda okay jettee keessaa baata xumurree jirra jechaadha isa kanas. Inni biraan mootu disabling Xbox game mode kan jiru kana disable gochuu qabna. Game mode by the way windown 11ffaan game mode kana qaba waan taateef disable gochuu qabna inni sumaata kan fayyadamu. Inni isii kana jechaadha. Gaming kana gaming kan jiru kana dhufnee disable gochuu qabna. Eessa gaming baarii kana jechaadha. Yoo nama geemii kompiitara irratti kan taphatu taate yaadde disable godhin. Disable godhin. Yoon taphanne anama fakkeenya geemiin taphadhu mata kanan fayyadu akkanuma memorii koo consume godha waan taateef disable godha. Yoo taphatta taate geemii asirratti kan taphatu taate disable godhin si fayyadde waan taateef. Okay isii kana disable enable goote disable goota. Inni biraan mootu disable isa kana goone disabling unnecessary window service dha. Window service akkuma irratti siin jeessanii control plus shift plus skip window hankeetirraa yoo tutte sarviisota baay'ee argatta. Eessa sarviis kan jettu ajjala ni argatta. Sarviis kan jettu ajjala ciifti kun tokko asii argatta. Lammaffaa lakkii kanaa miti yoo kan jennu taate asumarratti dhufteetti sarviis jettee barreessita. Services jetteeni enter jettan system service asirraa argatta. System service keessa seennee kanatti aanan isinii guddisu warreen serviisiin kana critically wanni itti yaaduu qabdu isa kanaadha. Serviisiin kunis nan fayyadu jettee disable yoo goote wanna kompiitara kan ga'e wanna gochuu dandeessa dhaamsuu dandeessa amala hin jirre kan biraa fichisiisuu dandeessa. Kanaafuu wantoota isin fayyadamne sirriitti yaaddee fakkeenya DNS clientiin ni fayyada ni ifta. Downloadings map manageriin kun amma fakkeenyaaf uummata kanan fayyadu. Inneen kun uummata kanan fayyadu asirratti gaafan tuqee jee maanuwaalidha startuppiin isaatii awutomaatikaalii gochuu hin danda'a disable gochuu hin danda'as. Kunoo disable godha asirra dhuftee ogarate jechaadha. Maanuwaalii gochuu dandeessa disable gochuu dandeessa awutomaatikaalii startup gochuu dandeessa. Kanaaf anama maanuwaaliin godhee nokkeen jedhanii warreen nan fayyadne kan biraatis akka kanatti barbaadeen let's say embedded mode geo what is this embedded mode Google Chrome event okay geolocation service biyya teenya keessatti illee hedduu waan fayyadu miti biyyoota biraa keessatti fayyadata biyya teenya keessatti hin fayyadu waan taate disable gochuu dandeessa isas ammaa geolocationiin raantaa jira disable gootacha service kana kan sin fayyan ilaalte kan biraan mootu DHCP data usagein hin fayyadde kanaaf hunda isaa tokko asitti keessa barbaadde warreen nan fayyadan jette as keessaa balleessuu dandeessa jechaadha. Inni biraan mootu isa kana egaa waliin ilaalleen booda clean temp faayiliidha. Clean temp faayilii. Temp faayilii jechaan akka reefumtan isinii kana jankii faayiliidha. Faayiloota hin barbaachifne kan kompiitara keenya keessa guute. Qulqulleessuu qabna isa sana. Akkamitti qulqulleessina? Kunooti. Window key mallattoo windoodhaa tuttee qubeeraa waliin waraanta. Erga kana waraanteen booda kunoo raamboksii pop-uppiin kun sii ba'a. Egaa inni sii ba'e asirratti maal jettee barreessita? Tokkoffaa tempi jenneetuma haa barreessinu. Temporal faayilii. Tempiin kun lamatu jira. System yookaan kan window temporal faayilii fi kan user temporal faayiliin jira. Amma kuni system temporal faayiliidha. Kan window temporal faayilii window mataa isaa uumu jecha. Hundi isaatu select goonee shift yookaan right click goonee delete gochuu dandeenya.
asirraa delete gochuu dandeenya. Tokko delete jennaan permanent deleted. Eshi warreen hafe immoo maal goota skip goota. Skip goota. Wondershare filmoodhaan hin ta'u yaa. Window kurnaffaa taate inni kun window kurnaffaa irrattis optioniin kun ni fayyada. Yoo window kurnaffaa taate asirratti right click goote refresh kan jiru jira refresh gootee baate. Hin ta'u taanaan cufteetu biraa kaata. Ammas eessatti deebita? Asumarratti deebita. Window key plus R waraantaa jechaadha. Window key plus R egaa keyboard irraa tutteen booda ammas tempii kun tana barreessine san maal goota? Percent temp jetteenit sorry percent temp jetteenit ammas maal goota? Deebitee percentii kan kee tuqxa. Enter jettaan. Egalee amma inni kun kan reeffantanaa sun kan sisteemati. Temporal faayilii malati kan sisteemati. Inni kun garuu kan yuuzariiti. Lokeeshin isaatu nu agarsiisa. Yuuzarii jala jira waan taateef. Kan yuuzarii temporal faayilii yuuzariin yeroo olii gadi kompiitara kana keessa deemu uumuudha. Isa kanas select eega gooteen booda akkuma irra dandeenye jedhanitti shift plus diilii yookaan dileetii mallattoo kiiboordi irraa tuquu dandeessa yookaan right click gootee dileetii tuquu dandeessa. Hundesiituu hin geggeessita jechaadha. Warri hanfe mootu tokkoo fi lamni kuni aktiivili amma banamanii jiru waan taateef isaan hin dhiifte oggaratte. Skip gootee bira qolta. Skip gootee bira qolta. Skip gootee bira qolta. Okay. Inchi booda isii kanas hin cufta. Lama. Inni biraa immoo sadaffaan window key tutteetu ammas arrii tuttee prefetch waan jedhamu jira. Prefetch kana tutta. Akkasitti barreessita. Prefetch jetteeni barreessita kun haala kanaan. Egaa kana gooteen booda access si gaafata yes jettaan prefetch kana. Erga isa kana yes jetteeniin booda isii kanas akkasumatti select gootee ammas maal goota delete goota. Faayilli kan kee badu hin jiru. Nama takka yaaddeen. Inni eessa keessa window prefetch kan jedhamu wannaan tokko jira. Window jala jira innis. Achi booda isii kanas haxxeet ammas lammaffaa kan biraa maal goota recent jettaan. Recent jechuun faayilota amma reefu as gidduu banteedha. Inni kun yeroo baay'ee kiikwii hinjuu san jala jira jechaadha. Kun asii hoomii keenya jala kiikwii jala jira. Recent warreen kana maal goota select goonee delete goona. Delete goote yookaan asumarraa dhuftee delete jechuu ni dandeessa. Delete jettaani hin cuftaa. Haqamee jira. Deebinee bannee ilaalla haqamuuf dhiisuu isaa. Recent jennaani kun haqamee jira jechaadha. Yeroo baay'ee inni yeroo haqamu sitti mul'atu remove hoggaa ta'u remove temporary hin ta'a waan taateef akkasitti duwwaa goona. Okay. Kana erga gooneen booda maaltu hafe? Kan hafe wayii jira. Isii hafe san immootu viidiyoo itti aantu irrattan isin agarsiisa. Kanaaf maal gootu hangasii akka paartituun isaa gadi sii lakkifame hoggaa gadi lakkifame agartee hoggaa kompiitara kan kee sirriitti performaansii isaa dabaltuu fi maal gochuu qabdaa baay'ee barbaachiftuudha isiin sun. Maal gochuu qabdaa viidiyoo tan subscribe goota chaanala kana subscribe gooteet maal bilbila san tutta notifiikeeshinii siidha san jechuudha. Notifiikeeshinii san tutta yeroo itti aantu hoggaan gallakkise xaph jettee tuuse bira buutee itti fuftee kompiitara kan kee akka barbaadetti itti fayyadamta jecha. Hangasii nama torbeedhaan waan nu haa taasisu hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinee wal agarruutti nagaa qabaadhaa. Torbee gaarii isinii haa ta'u.